maal gochuu qabda? Barri jireenya keenyaa gabaabduudha. Hanga yoom nuuf dheerate illee 80dha. Kana keessaa kichumatti godaanuun jira. Maaltu beeka wanti nuti yaadne hafee har'a du'uu dandeenya? Kana homaa hin beeku. Guyyaa itti duunu beekuuf fedha yoo qabaanne iyyuu uumaa keenya qofatu beeka. Boru hin jiraannu jennee nama dhibaa'aa guyyaa har'aa hin hojjenne ta'uu hin qabnu. Bara keenya gabaabduu fi rakkinaan guutuu umurii keenya kana dhiphannee dhiphinaan ofitti gabaabsuu hin qabnu. Har'atti jiraachuu dhiisnee kaleessa keenyaaf osoo gaabbinuu guyyaa har'aa dhabuu hin qabnu. Guyyaa amansiisaan keenya jennu guyyaa har'aati. Guyyaan borii guyyaa abdatamuu yommuu ta'u, guyyaan hojii guyyaa har'aati. Gaabbiin kan kee xiiqii keessa si galchee boree sitti horuu malee kan yeroo kee gubu hin ta'in. Guyyaa kaleessaa hojjechuu dhiisuu keetti gaabbii gara hojjechuutti deebii malee gaabbii qofaan guyyaa dabalataa of jalaa hin ta'in.